namoota gartee hangammaa mubaarik iraarsaa ture keessa warroonni uffata ani jechuudha waan kana dalagaa turan guutuun isaanii to'annaa seeraa jala oolanii jiran. waan itti hafe malee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattan. Ayye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota keenya haalli fi gaarii bakka jirtan maratti nageenya keenya kan namni irraa buqqeessan adda qubeessan jecha baga jiraattan isin ija karaan isin hoos insa. Naguma qabdanii fayyaadha dhiifama gaa jechuudha isin raabannee turre yaa'u haaluma jireenyaati malee gaa. Dhiisi waan bannee fi keessi gammachuudha. Itti aanammoo uummatatti hidha jara hordofu jira waan ta'eef badiin isaanii hedduudha beektu. Badiin ka kompiitarri jab ka biyyaan baasan ka meeshaan ol fuudhan ka maallaqa hundi isaanirra deebisuu qabna kana ta'u. Waan takkaaf lamaa miti. Dhaabbateetiin haasawaan bira haasawaa kana waan ta'eef waliin lallaalee jaanis beekta. Kootaa inni yaasee. Yaasee mee. Goon jaarorate. Hedduudha beektaa gisee namni bu'aa karaa kanarra deemu namni yaadaan karaa biraa kutaa wanni gatteenyeef kanaafi. Baay'isawwee nutis gammachuu qabna. Maaliif jennaan waan goona hundattuu gammachuu qabna. Rakkoon hundattis gammachuu qabna alhamdulillah. Harkataaf dhabaa keessatti illee akkasuma gammachuu qabna alhamdulillah rabbil alamin galannee kan rabbii guddaa. Jireenya kana keessatti wanni namoonni kun namni hin jiru bu'aa bee hedduu si qunnamuu danda'a. Bu'aa bee gammachuu tanuma rakkoo tanuma akkasii fayyaadhaan akka hedduu jira. Saniifuu jechuudha wanni kuni inshallah namoonni qunnamuu dandeessi rakkoonni dhuftis ammas dabartis. Baatii dabarta hanga dabara kana keessatti rakkoo meeqa akka dabarsinee isin hundinuu yaadattanii anaaf ibsaan jechuudha. Wanni meeqa akka nurra geesses ni beektanii waa meeqas akka dabarsine ni beektanii taa dubbanni irra tan dubbatanii turre hedduudha. Haa ta'u immoo arraan tan yeroo amma keessi jiru kana keessatti namni hanga keenya gammachuu qabu ni jira natti hin fakkaatu akka keeyyattan. Wallahi. Kana hundarraa jechuudha waa hedduu dabaree firraa akka tasaa ta'e waan torbee kana naaf ibsaanis viidiyoo isii wajji waliin waraabne takka. Kanaafi har'a guyyaan immoo ka dachaasii beektu haasa'inu. Yaa waan inni haasa'u iddullee hin qabu ibsaan ati barra haasa'u kana keessatti waa argatte giseen viidiyoo isaa wajjin jiru haasa'u guutuun dhiiseeti kalaas anuma dhageeffata anumaatu haasa'eef jechuudha fursaallee namaan kan yeroo haasa'u eegale beekanii. Saniif wanni hundinuu har'a gaa guyyaa gammachuuti maaliif gammachuu ta'e isin beektan san caalaa ammallee gammachuu biraa tan gammannee jira. Isinis maal yoo jettanii namoota gartee hangammaa mubaarik iraarsaa ture keessa warroonni uffata ani jechuudha waan kana dalagaa turan guutuun isaanii to'annaa seeraa jala oolanii jiran. Waan itti hafe malee. Waan itti hafe malee. Waan itti hafe. Yaa usan suni gana isiin mul'anne gaafa isiin mul'atte tama saratti deebina masaratti. Gaafa mul'attetti isiilleen to'annaa seeraa jala ooluun hin oolamu. Walaakin ammoo gaafa mul'attetti isiinillee to'annaa seeraa jala ooluun si waan hafa hin qabne. Walaakin ammoo ammaan tana warroonni gartee boodarra gartee isiin fuutee tarakkabsistee gartee magaalaa keessaa baasanii hanga gartee joolatlaam raangeessan sunii akka jiranitti jechuudha. Tokko isaaniitiin osoo walimanii saaxilanii wal fixan alhamdulillah rabbil alamin galanni kan rabbii guddaati. Haqni namaa kun akka nabbaa. Hin gallatte malee haytee jettu. Haqa namaati jechuudha. Maaliif namni nama miidhu guyyaa takka gartee miti miidhamuun isaa hin oolu. Namni gartee ilma namaatiif toltu yaadu guyyaa takka toltu isaaf numa yaadamti. Shukriin galata isaati. Nuti immoo asirraan qabdi inshallah hamma ishee gammachuu malee gadda rabbiin nu dhageessin isinillee akkasumatti bakka jirtan maratti gammachuu malee gaddi isin irraa qabu. Inshallah gartee miti fayyaa malee dhukkuballee rabbi isin irraa qabuun isin maaliif jennaan isin tun hundinuu waan harka rabbii jiru rabbiin gartee takka balaa takkaallee hundaa'u rabbiin jalaa najaa isin haa baasu. Maaliif ani gara kiyyaan gartee miti sababa waan kanaatti nama hedduu zanni nabbatee nama hedduutu jechuudha akkanuma na laalee sababuma gartee miti ibsaa wajji deemne jechuudha nama meeqaa zanni nabbata waan kana maaliif akka inni kana ta'uu hin beekan.
Zanniin waan akka zanniin abbatanii hin beekon maaliif mana isaaniitiin nyaaddu mana isaaniitiin dhuguu anis xiqqaattus maaliif ibsa bira dhaabattee waan biraati miti ibsa bira maa dhaabattee fi ibsa hojii maa deemtaadha hojjootiyyaan kana garuu nama jechuun haati kaan guddattu haa bareeddu haa fakkatullee wanni sun waan kiyyaa kana mana kiyyaan bareeddee gala yoo gaa xiqqishoo faa wanna jaan malee wanni isin fiddan hin jirtanii tanaaf gartee ijji isin gubbatanii ammallee taanaan warroonni gartee haftanillee inshaallah gara koojjalaaf nun taane amma eessaa dhuftanii yoo kayyetti hin taate dhuguma rabbi amma bakki dhufnu jarattii sanii dura nama lamaa qabsiisin ture namni lamaan sun immootu warra hafe himteeti amma jara hiisifnee dhufne tamaam jara hiisifnee dhufne amiin kanammaas namni gizee nama dhagaa biyya kanatti yoo jala deemtee fakkeenyaaf mirkaneessite malee wanni akkanuma geessiteetuma hiitee galaafuun hin taatu dirqama jala deemteeti waan isaan silaa barbaachisan guutuu gootee ragaa irra dhiyeessitee gartee miti san booda rabbi eegaa nuti ollee inni abbaan fedhe olii gadi hin baasu abadan maaliif isaan tuutu kana hundaa'u haa godhe isaanii abbaan dhibdee fi nan damatti oromooni saniif inshaallah yeroo muraasa keessatti isaan guutuun to'annaa seeraa jala oluuf ta'a hatta guddoon isaanii masaratis eenyummaa surbaa tokko naaf jettanii numaaf harka keessa fudhachee numaaf inni ofii roorrootti jira numaaf sun inni roorrootti jira roorroo akkam mubaarak duraan isa biran turre isa biran turre isa biran turre isa biran turre mubaarak moo numaaf hin biran turre mubaarak harka fuutee bakka biraa geessite akkam eenyu numaaf bira eenyu keessa numaaf inni osoma deemu keessatti fargi boo akkam keessatti farqu laa keessatti farqu khaylaal waan takka takka waan inni gaabii nama ta'a takka laa mimati akka yaada isaa hubadhetti namaatti inni dogoggoree bajiitii jechuu isaati moo fakkeenyaaf bajiisi na dhibee bajiinti jechuu isaati moo san kana qoran akkamitti fakkeenyaaf keessatti farqee akka jedhutti akka minni keessatti nu fargee rakkoo somaa harka namaatiin itti qabatee jira inni harka namaatu harka isaatiin itti qabatee akkasi akkasi kun naan liqimsanillee garuu haa ta'u akkaataa jarri itti deemaa jiru sun ganaa adeemsa keessa qorannu tawaa'ee munaa fi numaaf sanilleedha kanaaf inshaallah nuti ilaalle ammaaf garuu egaa warra mubaarakii akkasitti baatii meeqa guutuu harkaa qabu isaan san qabsiisuun namni lamaan qabsiisuun nama afur qabsiiftee deebite nama afur jechuudha hiddee guutuu keessaa qabdi si galee ganaadhaan jeebar ganaa bakka isaan itti ol dhokoo isan hundaa ganaa guddaan isaanii hundi ba'a ganaa ishii amma gaa masaratiin sunuu inshaallah naftuun isiniin jedha yoo rabbi jedhe qabsoon keenya itti muufaa hanga isaan nu dararanii akkasitti darraa guddoo san akkasii nurra geessan san inshaallah ka irraa kafallu ta'a akkasitti dubbiin tatachaasi ofitti bo dubbiin tatachaasi jaabar yaa'u durattu nin beeka waa hundaa waan irratti deebista akkumaan itti narratti xiyyeeffatuna akkanaa baraatis xiqqoo achi haasawite dubbiin irratti as deebista beekte isi waa hundaafuu gammachuudha daawwattoota keenya isaanuma gartee silaa gartee waan kana hundi dalaganiu maaliif as nuuf hin baafne maa biyyoo irraa nu waraabne warri jettan hin dhabamtu isaan kanallee nu beeyisaadhaa warri jettan ni jira isaanuma kanaa nu beeyisaa warri jettan illee ni jira hin dhabamtanii saniif ammoo yeroo nu kannaadha ilaal yeroo nu kannaadha yeroo irra nu hageessitu gaafa gartee yeroo irra nu beeksite kanaa mitiiti kanaa oliitis inshaallah ni goona waan sammallee wanta kalee waan isii dabalu jira ummata san immoo warra sanoonni jechuudhaaf isinii waraabuudhaaf in ta'u maaliif mana seeraa namni jiru tokko yoo mana seeraa ol seente bilbilli kee hundi ni sallamtu ofirra ammaaf hin baanu barreessa ni kennita ammaaf hin baana gara fuulduraa immoo nu obsaa yeroo nuu kenna akkuma ni jedha malee amma rakkoon ammaaf hin mijaa'u inshaallah amma mijaa'u akkasiif hin jedhe ismaan sirreessu bakkumsan ilmaan namaatiif jennee fakkeenyaaf biyya kana warroonni gartee biyya kana isin gallakkisiifnaa warri gatanitu jira asirratti onni isin kaasuu barbaadu waan hangammaa ibsaan hin tuqin keessaa waan deengatti gartee qarxaasa guduunfanii gartee manatti ol darban san waan san ibsaan hangammaan tanaatti sodaa namaatiif hin dubbanne laa walaa nama sodaatiif miti irruman kaanne maaliif akka ibsaan sodaatee na dhibeen waan san hundaa'u laa hin sodaanne san sodaa hin miti maaliif bidiree waan kana fakkeenyaaf
hangam takka wanni kun bakka godhatee jira. Laal maal si fakkaata waan isa wanni dhiisee mana. Adeemsa namaa tokko beekee amma dhiyoo kanallee wanni Feesal samaallee birraa qabnu sagaleen gaasiin ma jeetii ni beeyna. Dhiyoo kanallee maal gaa feesal wanni guduunfanii udaan maraniiti ulaa durana kaa'anii waa takka garuu maanan gootu inshallah bishaan matti naqee bismillah jedhee bishaan matti naqee itti dhiisa wallahi. Akkasuma suma akkas daawwattoota keenya asumatti isin raadhaa amne isin xilleereessinu inshallah waan haaree qabandee isinitti deebine inshallah mee amma akkasuma